gurguradan yoo ka dhugaa dubbatan taate dhugaa dubbadhaa nama ilma namaan sodaatin ayyaara keenya Bona baale ani immoo gaaffii tokko ni qaba yoo boona gaaffii tokko ni qaba qoy asitti ifama guddaa hojjete boonaatiin gaaffii Alwaan gara laaboon jedhe sanarra waa tokko dabalu dhibbatti gara laafoo jiran jira. Thank you. Boona waan tokko naa deebista. Waa takka naa deebista. Dhaggeeffadhu. Namni kana jalqaba wal beekta. Leesee anaafati wal beekna. Qarshii doolaa jechuun 70,000 qarshii Itoophiyaa miti bara. Qarshii 70,000 maaltu walitti fide jarri kun biizinasa maalii waliin hojjetaa turan? Takka jedhu. Mucaan kun ilma hiyyeessaati doolaari baana birrii 70,000 sana eessaa fuudhe. Mee ilaala. So achitti qabii deebisee jiru barbaade 70,000 kun gaafa walitti kennan kaleessa hin dubbanne. Siigalee amma achitti gaafa dubbachuu fedhu carraan arganne reefuman seenaa. 70,000 sana kaleessa akka du'aa dubbata carraan kenname amma. Mee Muhammad hin xumuranne daqiiqa Maarkos jidduu. Dura carraan kenna. So wantichi suspicious akka ta'e boona kanuma ilaalachuu barbaada. Mubaarak musammaa dhaleeffatu. Mubaarak dhugaa barbaadanii miti. Dhugaa barbaadanii. Yaa ila dhugaa barbaadda yoo taateeti. Muciyyoon horii miti ka gurguramu. Abbaa barbaade fedhu. Ila fedhu mallaqa irraa qabaata. Fedhu mallaqa irraa qabaata. Dhimmi liqaa dhimmi. Okay. Namni tokko jala gabbaate galcha. Namni tokko jala gadi baate kamaati. Dubbii fixuu barbaanna. Namoonni hin dubbanne yoo jiraatan nama tokko Abdiin gaggeessu Mubaarak Abdii anu gaggeessu nan gargaara. Eenyuun galchette nan galchette. Okay. Uuma galchuma. Soda kia kerja. Galchi usmiya na galchi ya Davidson Rafuna bro. Seenee jiraame. Seentee jirta dubban. Yoom sene okay dubban. Okay wanni isin jechuu barbaade. Amma sagalee kiyya jira. Ni jirta dubbadus mee. Deemee dawwaleetiin deebi'ee bakka wanni hunduu dhumatee jira tasgabbaa'aa mucattiin amma ni baati waan hundaa'u xumurameetiin jira mucattiin gara keessatti nama wal qunnamsiisaa jiranii inshallah yoo rabbi jedhee daqiiqaa muraasa akkanumatti asumarratti eeganii isin ulaa biraan dhufti waan ta'eef kabajaa warri lafaa turtan warri waa hedduu biyya kanarratti halkan guutuu irratti dhabdanii bultanillee hunduu Galatoma ulfaadhaa baay'ee wajjin taa'aa turtanii irra ooltanii bultanii kanaafuyyuu hundi keessanuu warreen lafaatiin halkan guutuu hirriba malee bultaniitiin guyyaa hirriba malee ooltanii gammaa sa'a kanaatti cinqamaa jirtan hundi keessanuu galatoma rabbiin nu fureetiin jira yeroo muraasa booda isilleen inshallah ka as live irra dhuftee kallattiin afaan isin dubbattee wajjinaas fitan ta'a waan ta'eef Akkasi wanni fidee dhufe kana furmaanni argame jechuumaaf barbaade. Kusumii galatoomi ulfaadhu waan tokko dubbadha. Namni miidiyaa kanarratti qixxee kiyya Mubaarakiin arrabsee fi xiqqeesse hin jiru. Namni hunduu ana booda arrabse. Garuu jaalattanii jibbitan illee sababa Mubaarik girri kaasee balaa buusee gara seeraa deemee manni ho'eefi malee mucayyoon kun ammallee yoo ta'e jaalattanii osoo hin taane dirqamaan fiddanii galatooma birriin irratti nyaatamuu deemame natti waliin warra jala ta'e adda walaala kun tokko fara geeffatu obboleessu ati oye mangisti yaada negatiivaa yeroo hunda waan hin taane kana waan hin taane mi geeffatu Mubaarak dhugaa jirtu dubbadhee abbaa fide naa rabsoo dantaan qabu Profeesar geeffatu ingeeffadha qoy mangisti ingeeffadha Profesor Bagai kadu bayu tun dubbata duranu waan gaariin dubbatu waan ta'eef dubbadhu sidhiise dubbadhu amma dhagai waan furmaata mucattii irra jirra gammachuu irra jirra wanni kun furmaata argata jenneetiin hin jirra harka kennan jirtu Mubaarak yookiin muka hudduu dhageen keessaa hin fuune mucattiin immoo karaa ittiin furamte jira dhufee wanni guutuun haasamaa kabajaan ciita
يا جرنا أبصر Gara gootiin galatoomuu dhufe wallaahi galatoomii gara barbaanna dubbii barbaannu haasaan barbaannu ajandaa siin feenu thank you jedhan gara gootiin. Usmee nutu si ergate atis deebii bareeda nuuf fidde deebichi kunis quubsaa akka ta'u shakkii tokko hin qabu amma isaan dhufanii immoo ijaan arginutti si eegna galatoom ulfaadha. akkasumatti ergaa kun immoo quubsaadha. Osmee Inshallah ni gammadanii hin dhufanii garuu immoo waan hin taane waliin jechuun dhageeffadha. Waan hin taane waliin jechuun waan boritti qaanfatanii wal tuquun gaarii miti hundi keessanuu hin dhagahama. garuu waa'ee kaleessaa ta'a kaleessaa amma guyyaa guutuu isin yala wallee dhugaa galatooma sagalee taatanii fi lafaatan namuu shiraaf laffee fi kaaqaaf laffee namuu waluma keessa jira. Sana abbaa rabbii beekaa namuu aga gubbara wal garuu achirra turtan namuu kaleessaa yeroo dheertuu fudhatanii jala deemaa turtanii. Akkuma kaleessaa san baallamni wayii baallama qaxaroon qaxara cabsuu ta'amu ammoo inni jaame kun jiranii waleettee yaadde kan keessatti hagam takka itti amanta. Kun inshallah hojirra ni oola hojirra waan barbaadan kamuyyuu keessa waliin haasameera namichallee waan ta'eef karaa obboleessatti irraan fixamaa jira. Waa takka inshallah yoo rabbiin ka jedhu taate. Sanii waa harkaa qabnaa akka dhibbaan dhibbatti leestuu baanu garuu hanga tokko ta'an. Aluftu. Obsaa egaa akkasumatti bar wanni hundi keessa nama wal qunnamsiisaa jiranii nama isiin bira deemu. Shakla girgiri gara geesse. Waslaata. Jalqaba irratti membarii ta'a mana kana. Manni mana nigdiiti obboleessa. Maal jala deemte intinaetta? maaliif janabuu damuu Manni bari mana nigdiiti obboleessa. Wallaahi sin buufne yaa rabbi maal bari janabuu sin yaa rabbi maal naa nama guddaadha beeka abdaan obboleessa keessa irratti warabbal kaabaa koonaa baatoo sin buufne abboo mana kana ganuu hin danda'u man. okay garummaa sin galatoonfadha bakka afaanitti booda haasofna. Wallaahi anaa miti siin jedhe. akkas Gube si guutuu mani ganii kudhanii Dhiisi Alex biyya teessee jira maa uummanni jira. Tokko guutaa. Mana jalaan ajjeesinaati. Nama guutuu. Ituma hin guutee deemu. Guutaa. Guyyaa milkiiti. Guyyaa marakinnaa qofa sitti hin fiigina. Amma waan amma turuun badduun jedhe kanatu garaana nyaate dhiifama. Maa inni kaleessaa bakka yaa rabbi maashaallah maal jennee dhumarra gammannee dubbiin garagalee ammallee ka asuma teenyee teessanii eeddumoo daqiiqaa kamii kennan maa irratti walii galanii kajeellee dhaadhuun murteessaadha. Maali walii galteen isaanii kajeellee hawaasi kun nagahuu barbaada. Usmeenii dhufaartiin hin jala geessu. Waa jirti mucaan jirti. Mucaa eegaa jirra. Bakka mucaan dhuftee nam intanaa ifama. Tullu thank you qaalii koo. Marcos yoo walii galteen sun itti ba'uu baate abdii fi mubaarakis akkuma eegalanitti bakkuma eegalanii irratti fufanii wanni ammaaf baala gidduu nuuf haa jechuudha karma irra dhaabbatan malee har tokkotti hin jennee asiin. Mana makiitti Gara naafa maaliif buuftan? maanguddoon baabaa sheerriyaadii fi nambuusin haadholaa moodeetara qabdan. makiin gurbaa wajji ta'anii inni finnaa ammaan tanan baasaa maallaqa kana booda dabalamuun jiruu jee komanteetaroonni jala kanaatti barreessee gannaa waan namni waan dabalataa san anillee inshaallah ofirra godhee nan baasisaa jee ati eessatuma jirta gartii gubbaa turteewu 70,000 fi isi gurbaa jidduu jiruuf jecha malee wal faamnaa garuu gurbaa waa barbaada kallattiidha wanni dhugaan jirtu beekte waan barbaadu san irraa duba deemee fakkaattee waan jeesan dhugaa godhee hojiitti jijjiiru taate ni ilaalla sottasanii yoo isaan walii galuu baatan warri amma isin qabate kun akkuma jirutti taafuuf jechuu barbaadetan. Namoonni kumni 11 kun nama manii gaanii amma darbatee kee tooppii irraa qabadhaa please.
jirtu dubbachaa jiraan. Oke, ini jira Amaariñaadhaan yoo ta'e dubbadhu. Alex ini jira. Tokkuma dubbadhu siin jennee mi'uutii irra taa'anii ijaara. Otoo mucaan dhuftee kanaan dubbatte wayyuu immoo isaa tokkumma. Mucaan dhufaatti alhamdulillah. Na jala dhufan intana enna. Warra jalatee sadii abaaboo minaan naa darbataa jirtanu manigaanii tuqa an tokkummaa miti. An tokkummaa miti. Yoon barbaade seetta garagaleen bineensa seetta warra balkaaba. Manigaanii tuqi. Deemaa mana tokkummaatti ta'aa dubbadhaa halkanii guyyaatti. Wallaahi. Koppiliin godhaa ijoollee goosi. Taap taabii godhaa koppiliinkii godhaa warri follow nan goone follow na godhaa follow na godhaa mee. Akkasii Maarqos ko thank you. Akkas jedha. Galatoomi gaa. Namni biraa kudhanan kun guutuu qaba. Eebbisaa thank you. Ani gaariitu kee eebbisaa koo silaa tutte. Haa guyyaa tutte taate thank you. Coggara nu leqqeesii boo. Tiin dhuftee jirti jedhu kunoo koomentiidhaan eenyu. Okay. Dhuftee mucaanii jedhu. Quuftuu. Nama biraatu maqaa jijjiirratee dhufe. Noo qoqqoba qabaadhiidhaan mubaarak anaati isin dubbisaaf jira. Koppiliin kishee godha. Manigaanii darbadhaa torba guutaa. Mamma bayaan tokko tuqi. Sitti mee mana tokkummaa miti manni koo kii mana abdii geetaachootii miti. Mana mubaarak. Amma bakka duwwaa tokko qopheessaatii intinaa jedha mubaarak. Okkisiin darcaasin nam tokkotti geemee erga. Tuttutu dirqama keessatti. Tuttuqaa. Manigaanii torba tafa. Gizee dhibban dubbataara. Aleeksi tuttuqaa. Soba. Manigaanii sii guuteen naan didde. Kunoo lakkoofsa tokko barreeffataa jirti. Isii miti gattuqii ilaali 93 qabdi fooloo. Ani kanan jedhu ani namni gaafa du'us profaayilii namaa kaawwattu gaafa namni hidhamus profaayilii namaa kaawwattu maali garuu wanni nuti Oromoo kun. Ja'ata feetuqaa. Zeefa manigaanii tuqi mannaati nan lakkabini eebbisaa galatoom shantama tuqaa wallaahi miira keessan galaara laam. Hororii ta'e naddeebi'a wallaahi isuma dhuguma shantama shantuqaa. Leenca siniin gaafanne namni leenca buusaa. Leenca bu'aa. Mubaarak. Imraan akkasila fooloo godhaa warra gasti guys. Mubaarak. Please jalqabaa top waan irraa amma top 10 fooloo naa godhaa warra gasti irraa fooloo naa godhaa sin immoo. Mubaarak. Ustaz Mamba Bayaan shaqalaarra jira natti fakkaata. Mana kee maraatu malee. Sakaraarra jira. Mana kee maraati. Waliin sakarannaa qaba sakara taare. Mana kee maraatiin jedhe. Ayyee. Iddoon waliin Warri giiftii mubaarakii kennaa jirtan warri giiftii mubaarakii maniiganii kennaa jirtanu abdii geetaachoo kana follow godhaame wayifan jedhe follow godhaani tiiktookii haaraadha. Intarasiin godhachuuf. Koi kaama ababaa darbattee mubaarak kunoo. Miyyoo Mubaarak miyyoon tiiktookan qabdu masmara ishee edee darbisiifne namaa maqaa isheetiin banatee Thank you. Exactly. Yes. ishee miti. Amma ni jedhe Ustaz Mamba Bayaan maal wal jeeqna. No sirrii jedhe. Manigaanii sadii naaf guutu tura. Thank you Jaafu. Fooloo godhaani. Lama tafa. Sana guutaa kaanaan asaa mataan koo hojjetaa jiru. Dirqama abboo mana kee maraatiin isin jettan wal gahii teessanii inni isin deemtanu al tokko maammee ta'uun gaariidha. Maammee jaarsummaa dubbatee kee leenca buusifatee bartu dubbadu. Mana kee maraa. Wayifan jedhe Mubaarak wayifan jedhe nama quuftu jedhamu kana galchaa maaliif beektaa Mubaarak silkiin sun erga cufamee jiraatte aaraa banachuu dandeessi. Sigalee baay'ee ababaa darbataa jirti. Rakkina qabu. We can check. Yeah, we can check and drop her. Like check goone. Bilookiidhaan bu'a gaala. Buusnaan. Abbaan taa bilookii ababaa si hedduu darbachaa jirti. Mee ergat eenyuun abbaa ta'e buusaa gaa.
Abbate qoy. Makadira. User name makadira di makabadin. No. Abbanta flower darbata. Kan qabu bara gabbuusun danda'ama. It's okay. Username Makka Madina dha ta'u magalchine ilaalla abbaa ta'uu buusa. Garuu immoo akka ol baatu yookaan Mani mana godhaatu. Seen caqacaqe nan beeka. Mani gaarii tokko dafe. Sorry. Guutaa. Sana booddee haasa'a. Mani gaarii tokko. Mana geemaraati. Mana geemiti. Jottoni ati tokkin. Baariyaalee ajjeeftanii deemuu malee akkasi kunu. Thank you. Imbooyin kunoo sii kennee. Imbooyin kunoo. Amma akka barbaada ciisaa Kunoo barbaada. sii kennee laa kunoo. Thank you. Ciisaan jedhe. maali Booda sirraa fudha. Manii gadii waammaa booda sirraa fudha. Marcos dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu. Obboleessa koo qaali. Isa ol faca'u sana deengada sadii naa kennite tokko afi. Otoo tokko naa kennite gaalaarii giiftii gombo ba'a. Maaliif akka kana goote? Isii tokko naa kennite. Takkaa waa kenni jedhee kaas qabu deemee wadda garuu kenni. Okay, abshir mango. Mube maatii bahee Live irra godhish. Sana booda waa tokko siin gaafadhu yoo barbaaddan ciisaa joottonni dhaate tokkin. Yoo farankaatti kennitan baariyaan norkaa ummata memberii tuquun beekni nama 12,000 mee memberii tokko tokko hodhaa tuqan maal ta'u. Amma memberii kana kokkee siin qabadhu jechuudha. Maarqos isii ol facaaf tokko naa kennan siikuma tokko. Dhumate gifti gaalaariin koo gara eetti deema. Walii yaaduun gaariidha. Amma koppiliink share godha. Member thank you lakkana. Bakka. Gifti naa kentee nan bilookiin si godha marraa qabde. Nam tokko gifti naa kenna. Memberii qofa ta'a. Maaliif baariyaalii kaasa. Jiti Muhammad bane kenna jayin. La hawla wala quwwata illa hundi isaa too jalana waa xollo baanaa wajjin. Kamiin ni danda'amu manni haadha keenya moo abbaa keenya. Angifti tokkichaan barbaadu Oromoon fooloo qofa naa godhu. Akkasi kunoo. Wasiyyaa dhaammateera gara laafuun. An 500 barbaada antina. Maal maqaan isaa memberii bicha. Only member. Ilaa qophaa'a. Oromoo qophaa'a. Seenaa hojjedha. Nama 12,000 jirtu. 500 qofan barbaada. Start. Jambare gaa. Bala baasaatii fi piin hin taane. Waay waay. Wayne. Ta'uu dide haaromsi pingol kamu be. Indeed. 2 goals. Select Max. Live goal lama. Oshi pinta ta le manke. Pinta ori le galas. Mala entrana ni benne jira ka memberina ni benne jira ammato. Memberi chulu sakana ila sakana. Profile ko fuldura. Barii qoy nani maa qoy namni membarii ta'uu barbaadani maqaa mubaarak bukkee gaara jechuudha wanti diimaa wayii jira gubbeer mubaarak jedhee isa jiru tuqaa sana booda akkatti membara jedhu isatti buutu bakka kanuma maqaa mubaarak bukkee kunoo mataarra shaklak. Mubarak sadi naguchisuuf amma kun akkaawunsa xiqqaan hin kenne koo kana ilaanne. No tokkittiidha. Tokkittiidha maal. Lakki akka hin guutu qoosii hin guutu. Engada maal isa jiguutte dhiifte deemte garuu. Akka dhiisi. Dhiisi namni biraa guutu. Dhiisi. Qoosii qoosii. Dhiisi obboleessa. Maal biraayyuu? Mube nama kuma furna kuma dhibbaaf digdama naa guuti miyaan nama kuma fur duwwaa. Memberi guys. Thank you for member. Memberi kana kun argartu jabaadhaa guys. 500 kan 188. Isa diimaa isaa itti bu'aala seendi isa jedhu guutaarti si wanti riyaa kee keessaa. Jabaadhaa turni kee ka'e sakandii afur dafa member mana keessanii la'annu akkasitti hin beekamu. Kuma 500 galchinee jechuudha. Akkas kun manni kun vaariyaalii isaa kun isinumaaf. Deema taphataan jiru. Galatoomaa dhugaa.
Galaarii gift jan jedhamu dha. Bakka galatoomi Marcos. Galatoomi. Ulfaadhu wallahi Marcos. Rabbeedha Marcosiin kuma dhibbanaa galchaa. Mee warra gastii kana foolonaa godhaati sheer godhaa mucattii dhufaarte. Galatoomaa thank you kuma dhibba lama galtanka dhibba sadii naaf. Oromoo memberii dhibba sadii naaf. Maaliif beektu? Baariyaaliitu samaayitu qaba. Tuman jala taa'ee silas Ube nama tokko buusi quftuu kanan galcha billaa aleekum. Galchaa innaan didambar. Yeroo Inzil baay'ee waahid nafar. Qoynan galchaan ergi abaaboo quftu hoosi taateef. tokko duwwaa darbadhu. Tokkitti qof qabamteetti. Hello. Qabdeetta. hello Hello. qoftu Quftuudha. qoftu I think ijoollee bira jira yaa ishee. Quftuu sagalee tokko qofa kenna. Sadii lakkaa'e blog godhi yoo baashee minte. Sadii Quftuu lakkaa'e. wallahi bilookii taata. Quftuu. Fooloon godhina. Hin godhina fooloo. Ishii miidhusme ishii maan Qola akkana qaba. Fooloon godhina. Hin godhina fooloo. Fooloon godhina. Stop. ta'uu danda'a obsaa Yoo ishee ta'e fooloo gootu. wallahi innaan naa jira qoyyaa innaan naa jira Uummanni keenya foloo godha hara. Qo'aa obsa warri fooloo gootan. Obsa fooloon godhina. Yoo ishee taate duwwaa fooloo gootu. Quftuu sii. hin dhufne wallahi amallee ana biratti Qoy Mubaarak. Quftu. makkaa madiinaa jira Eenyu buusi. Yoo shakkaruu baate malee uummanni keenya sosobaa wajjaan maa warra gastii gubbaa jiru fooloon gootani. Amma ogeessi warra. Ogeessi irraa foloo gootanii Gaara ammas. bi fooloo hin godhan. Baratu ani bara waan shiraa fooloo godhatu callooni. Midhati miidhamtee barbaadamatu dhufee bakka kee baasa bar fooloo godhaame Oromoodhaaf bakka biraatti hin dhufne. Gaafatti miidhamtee dhufee gartee waan kan kee dubbatu gaarii samaa dubbatu kanuma fooloo godhaani. Membera manaa taa'u hundi keessan warri dhuftan maal qo'ina takka bar. membara manaa ta'a gaayis wallahi sagantaa nama dhukkubaa dhiiseetanii sinii wajjin dantanaa ta'a nama dhukkubataa wajjira Haalo gana qarshii galeessaa kanaa funaanta qarshii galeessa Muhammad Bayan. Mobe PUBG deemnu kaane. la kibboon mucattiin dhuftee ummataan nagaadha bayeera jettee naan bakka barbaadnu hin geenye gargaarsa ho'i sagantaa gargaarsa qaba jala ijoollee wajjin Innis ta'e qoy PUBG. inni innanna Sin jaalla achitti bar na roofte sate jettu. Amma pedeeti teera. Marcos PUBG taphatta. Abdii maaliin messenger laalle? Maani Baljiiniyaa? PUBG. Haran beekun dhageeyyuu hin beeku maqaa isaayyuu. Ana warra kaa yeroo na barsiifte. Maal akka teenisii wayiiti moo? No way. Online gaming akka addunyaatti gaming tokkoffaadha.